hattuu jettu hattuu Dubaay keessaa jettu Ameerikaa dhufee hattuu jedhaa eessaa dhufee hattuu jedhaa waa'ee nama biraa Saawudii achuma dhaqe akka mubaarakitti anarraa lubbuu qorra naasaa ture anarraa wantan hattuu jedhee gidduu kana deddeemaa jiru ni jira anaa himi ana mubaarak ani walumaa galatti wanti jechuu barbaade mubaarakitti wajjin baay'ee dhaasan danda'u akka mubaarakitti wannan olii gadi oofaa jiru ni jira torban kana keessas ta'e ergan biyya kana dhufe ani la nama hundarraayuu waa argaan jira nama hundarraayuu waa argaa keessayyuu shamarran irraa waa argaan jira nama hunda bakka bu'an nallallatu waa'ee kiyyarraa qofa dubbadhu mana kootti waa'ee namarraa saamuu hin eeyyamu abbaa atillee mubee ooftee turte atillee attuu Dubaay jechaa turte si argaa ture si argaa ture abbaa kana fixachisa eeyyee attuu Dubaay keessa jira kusi bookana nama mattiin dubbachuun siin naa obsa Dubaay keessa buutee jira Dubaay jira ati Dubaay jirta yoo bucate namoonni jala jiran kuma dhibba sadii keessaa kunni tokko warra hattuu Dubaay hatamanidha maal jedha namatti dubbachuun si malu kan jettu kun ani koo akkam kee obboleettii kee damiifti ani illee akkuma kee nama nagaatti mudiira guddaa mana kanaatu idarbate ergamtee dhufte laa mubee meelee siifan ibsa abba anatti dura micha siin gallesi wantichi isin tuquudha namoota hattuu saaxilaan akka baaqaa akka iluu akka maalii ashamaa qabuuf ergamtee dhufte akkamitti ergamtee yookaan an ilaa abbaa beelessuudhaan jaarsa sii tattuudha yookaan obboleessa sii tattuudha yookaan addeera sii tattuudha as keessa jira sanaaf mucaan dubartiin namni an kabaja guddaan sinii qaba mataa korra jirtu namarraan falmin namni takka feenee tokkummaa hattuudha sin jedhe hin jiru akkasitti daanfattee falmuun kee naaf gala way makiinaa wayii bitee sii kenne way jaalallee keeti hattuun way fira keeti way obboleessa keeti dantaa kanarraan qabu mubaarak sheexanni koo latti kaanaan waan an dubbachuu barbaade miidhuma qorattan dubbata ashmuurii asna qabaa jira namni gaafa jalqaba hattuun akka inni saaxilamu gochuu eegale kunoo abbaan haqaas lubbuun jira abbaa haqaa taane boonaa baalee taane mana kootti ka yerootu jiru hoggaa afuriin dura addaa miti mattuu saaxilamuu eegaluun ana sagalee dhabe malee anatu nama na gargaaru dhabe malee reefan gargaarsaa argadhee malee kutaa hundarraa wanni biyya kana keessatti hojjetamaa jiru wanni fokke obboleessuan nama qiyaamaa labsee man kanaan ayyaarratama abbaa qiyaamaa naan jetti jamma ijoollee biyya kana keessatti abbaa qiyaamaa nama qiyaamaa intira balaa gaafa balaa bu'ee galte eessatti bu'ee galti jedhee akka galgala sana na aarsanii har'a akkanan jedhe rabbi afaan korra buusu gaafa balaan bu'ee galtee biyya kanarraa bu'ee galtee kan sagalee sana waraabbatanii lafa kaa'atanii borontamuu lafti sochoo'e yaadatti yoo ta'e lafti sochoonaan gaafa qiyaamaan bu'ee galee biyya kanatti bu'ee gala isa jedhe sanarra kaa'anii jechuudha samanni sosochoo'u walitti gadhiisan walumaa galatti ajandaan jijjiiru. ammoo bee argan jiru micoota obboleettiin hunda keenya akkasiin bareechitanii hubattanu kan isiin deemte yoo artistu faatiif isin galte dhaggeeffata obboleettiin keenya kun kanaanatti ergamtee waa lamaafi tokko mucaan ni bareeddi kunooti isin nagarsiisa jechuudha irraa morma dhabse isinii galeeraa bareechaa na dhaga'ame isinii kan fide footoo kana yoo ulamaa yookiin qeesii guguddaa ta'e malee qeesii guguddaa yookiin ulamaa ta'e malee irraa kun danda'amu mucaan as garagaltee achi garagaltee footoo waatsaappii natti guurti si arguun fedhaa naan jetti ani immoo shamarran si arguun fedhaa nanaaf beekii miti manatti na arguu immoo anatu dhowwe shamarran yoo manatti na arguu barbaadan laayivii irra tun jiru dhufuu danda'u ol galu na waliin taphatu kolfuu danda'u qobaatti dukkanaan natti deemuu hin danda'amu namna shakku shamarran hin jedhu shamarran tokko shamarran kutaa
shamarran jinniin jennan shamara waan jedhame guutuu dhiifama naa godhaati amanee ofitti qabee yaani hojii intalaan jiru obboleessoon birrii dachaa meeqan kafalaaraan dubartii dhabee miti man dubartii mubaarak gaafa asliini sarraatanii si qatarruu mana keessa naan jedhu yaadattu yoo ta'e wallaahi galgala sana naada walte tokko garaana nyaatte sarraatanii maalii qatarrattaa tabbaa keenya dhufee si bira taa agan gaafa hojii argadhutte naan lakkii giiftii kun jeen rabbii kun na arga jechuudha lakkii giiftii kun qobaan jira beekaa jenni anaaf asliin muudiidha malee dubara dhabee miti ayyoon barbaade dubartii afur afur guyyaatti waame uffata michifachuu nan danda'a mana qulqulleessifachuu nan danda'an baay'ee na jaallatu garuu beekaan dhiise asirra taa'ee yeroo qalladu dhugaatiin itti fakkaate asirra taa'ee ol ba'ee shamarran biyya kanaa labbisina fixu shamarran biyya kanaa kana buna naa dhaabuu didan mana naa qulqulleessu an beekaan jedha malee dhabee miti waamuu barbaannaan digdaman bakka ta'an silaafis shamarran tokko waamuun amanee yoo waames afur shan bakkatti gir jedhanii mana keessa deemanii wal eeganii ofis eeganii anis kilaasii cufadhee mana narraa qulqulleessanii deemu karaa jala jechuudha mana koos barsiisuun barbaadan amma maaltu na mudate irra sinii deebi'aa mudannochi akkana hattoonni Dubaay ana biyya kana keessaa balleessuudhaaf miidiyaa kanarraa balleessuudhaaf shamara bareedduu biyya kana keessa jirtu kan amata meeqa biyya kana keessa jirtu kan leenjii qabdu barbaadanii natti ergan mucayyoon natti bilbiltee mubaarak suman argee naan jette wayyoo suman nyaasa'e ani namanu naan jette anuma abshir amanii jedheen si arguun barbaada jette natti jarjarte ishii faadil sin galcha natti jarjarte jennaani ani gaamalli koo kana hin dubbadhu interviin godhe nan laale naa ta'uu dide barraa aarifaa beektu miti wallaahi billaahi tillaahi aarifaa mana koon beektu dhageessu aarifaa baay'een jaalladha baay'een kabaja obboleettii kooti akka waan haati koo naa deesseeti rabbii lamantaan itti asinii kakadha aarifaan mana koon beektu ina amantuu ummatu aarifaan miskiinni sun guyyaa tokko mana koon beektu rabbi of naa wallaalchisu waraabbadhaa ragaadhaan natti kottaa aarifaan naannoo mana gadaa reestooraantii ta'uu beekti malee manni koo mana koo hin beektu gonkumaa macarrashaa dubbeessin itti maka aarifaa jechuun immoo nama viidiyoo waliin waraabnee itti na shakkitan walaammannee burji kaliifaa jala naanna'aa turre amma kana nuuf eegasiniin jechuu barbaadeetan ofan eegaan dubartiin amanu burji kaliifaatti ol beellanne dhufte wal argine shaayii bunnaa jenneerra waa nyaanneerra waa dhunneerra mana siitti buuseen dabarfadhe naannee mana koodhate inumaayyuu manni silaa jalqaba anatu bu'uu qaba makiinaa keessaa bu'uu dideen geessee manaan gahee mana siitiin deebi'ee mana kootti gale abbaan barbaadde sagalee kana waraabbadhu ittiin na taajjabi aarifaati itti na shakkitu suni mana koon beektu mana wayitti waliin galleessiidhaa wajjin jechuudhaaf bakka burjii kaliifaa dhaqamu mana keessa deemamu miti sana keessa deemneerra wallaahi annama amanee kottu mana koo odeessanii mana koo kottu naamni gastii dhumarratti dhumata wal argaan kaafteeriyaatti wal argaan gadaa reestooraantii yookiin mana nyaataatti tokko isa kana mucayyoon miskiinni natti dawwalchiifamte kuni nagalaafachuuf ani hin barre rabbiin na beessi naa bilbilte isa suuraa fi dheeraaru irratti hidhachuudha ishii siniif hanfidha hidhattu na jala deemaa viidiyoo si ilaalaa nalgine maarifaan ammadhee maarifaa koo minaamin jedhee hojii viidiyoo raabesan እና ነጥ ብልብልቴ ኮቱ ኦኬ እንተለሞ እሺ ሲኒ መንፈደሽ ናገለራ ና ብልብልቴ ሱራ ረካቹ ፊ ደባ ሲረካ ታይዴ ወላሂ ሲኒ መንፈዳ ና ብልብልቴ ሲያርጉን ፈዳና አንገቴ ጆሌ ነጃለቱ ወንጀል ነጃለቱ ነው ቦሌቱማ ማለ ፍሬንዱማ ሚቲ አከን ጃርቲ ቀቡስ ኒቤኩ አከን ዳይማ ቀቡስ ኒቤኩ
ragaan kana ammoo maakiin koo ragaadha kan maddii sila buqqifteen irraa tolchiteen dhungate sun laayivii irratti jechuudha. Sun ragaadha jechuudha. Obboleessummaa malee immoo wanni biraan jiru. Amma makiifaa hin amantan. Si bilbilteetti yoo wana dhufteetti naam jettu. Abadan wallaahi laazim anaaf isinis walii dawwallee sin beennu haasofnee sin beennu. Ni baati dhugaan. Dhugaan nama meeqaatu ba'e dhugaan koos dhugaan keessanis ni baati abshiraa. Si arguun fedha hanaa jetti mucayyoo. Na arguu feetaa gadaa reestooraantii beektaa hin beeku. Kaafteeriyaatii kana bashaan beektu lakkeen konkolaataa ergan ba'e torbee iyyuu hin geenye jaan jette. Torbee iyyuu hin geenye akka gootu qaba. Erga torbee hin geenye kaafteeriyaa harabaa ta'us kaafteeriyaa tokko yookiin immoo lookeeshinii keenya argiteennaan dhufee gadaa reestooraantii deemnee pataa jennee laayivii gallee taphannee kolfinee gallaa jennaan mana keenya faanaa jette. Namatu gorsaa jira. Eenyu? Hattoota. Mana keenya faanaa jette. Lakkii giftii koo laayivii maratta tapha dabalee takka mana koo nama fideen beeku. Haati mana kootii kaameeraa mana kootti jira. Haati mana kootii bilbila irraa kaameeraa qabdi. Isiinis dubartiidha akkamitti na amanti. Achirraa laalti nama mana koo galaa ooleen jedheni. Jennaan bakka ishisiin dawwalatti addaan baane. Takka fadhee taa'een akkamitti mana keenya fanaan jettee mucaan kun. Suuraan sii sheexanni iyyuu hin wasawwasamu. Anaa miti. Suuraan sii nallaan mucaan isa ambassaa fayyaadha. Wanni kun maaltu duuba jedheen itti bilbilee ittiin haasa'uu jammare. Booda dhiifama naa godhii naan jettee mucaan ofiisiiti. Fakkiin afaan qabnaan funyaaniin ba'a. Maaliin jedheen of eegi bareechiitii naan jette. Maaliif jetteenaan diina danuu qabdaa naan jette. Cufatte iyyuu narrifadhe. Maaliif mucaa kanaa wajjin alaaqaa jira. Nan dawwaleefi. Mubee dhiisee naan jette. Yoo dhiifama naa goote rabbii edii dhiifama naa godhi. Sitti balleesseera naan jette. Maayin rabbii yoo sodaatte yoo haadha qabaatte yoo obboleessa qabaatte an sagalee keessani. Isiniif jechan jibbama diinnatti naan jedhaartus siif jecha diina wajjin ta'e dhugaa jettu atti mennaan tokko tokkoon ani aayidiin qabutti boo'aanatti dubbatte. Ani aayidiin qabu namoo akkana jedhamoo naniyyi aayidii naa hojjedhu jedhee hojjedhee sii kaffalan jedheeni jennaan tola si hojjannaa hojii wayii hojjettanaan jedhani. Nama 8 jarreetti dhaggeeffadha. Tola si hojjannaa hojii hojjetta. Hojii maali? Deemtee waan sammaatii bilbiltee jinejjintee isa bira dhattee viidiyoo waraabdaa suuraa kaaftaa hin bilbiltaa nu bakkee poolisii fudhannee dhufnaa nu bilbiltee dhiisii nan qabin rabbii jedhiiti waan argi jettaa sagalee waraabbannaa yoo itti waraabuu siin jedhe poolisii fudhannee ol gallaa poolisiin mana cabsee ol galaa na gudeede jettee yitaa qabamee tokko miidiyaarra baamna lammaffaa biyya kana keessaa diippoorti gochiinaa jedhani. Akkasii kadhannaa qophaa'e garuu ati eebba qabdana jetti afaan sitti. Kanaaf rabbi si hambisee naan diddee naan jetti. Akkasii amma aayidii hojjetaniiru naan hojjenne naan jetti. Aayidii hojjenne akkasumaan si arganii turani aayidii kee hojii hojjedhee hojjedhee hin boosse hojjedhee si kaffala jetti. Sumni naan kaffalin tola si hojjechiisa jedheen aayidii si eegaleefi. Ergan aayidii si eegaleefi ashaaraa fixxeetti amma. Aayidii fudhachuu qofa tafee qalas bakka jiraata biyya kanaa taatetti. Wanni hundi baheeraafi. Aayidii si torban dhufu keessa fudhatti. Yookiin torbanuma keessa wiixataa amma kamisaatti ni dhufe dheedeega. Falaa wal qabne. Fala maaliitiin yoo yaadattu ta'e waan kana ji'aan dura geera warra moodii dalagooti as jirtan dubbadheen ture waan kana. Nama natti ergani hattoonni ajaawwaan nama gootu hin dhabdu. Ajaawwaa nama gootu hin dhabdu. Dubara natti erganii an dubara namaanuu siniin jedhe yaadattu yoo ta'e yaadadha. Nagee kuno. Amma wanni hundi dhumeera aayidii sii fudhattee akkanaa dhiyaattu hin barbaade hawaasa na jaallatutti dhuftee
ebelu deemi akkana godhinaan jedha yoo jette mucaan kun akkuma abbaan haqaa jedhe namoonni na jaallatan nama na jibbu danuu seenaasi nama na jaallatu danuudha dhageessanii namni na jaallatu dhibba keessaa 75 na jaallata 25 na jibba akkasti qabadha wallaahi 25 sun hattuudha malee nama rabseen beekama nama tuqeen beekama guyyaa tokko nama tokko fidee footoo nama tokko kaadhee rabseen beekama sababummoo keessan namaa wallola hattoota qofan na jibba amma mucaan akkuma waamicha abbaan haqaaf ummanni godheef anis waamicha godheef nan nufaa jettitti wallahi aayidii koo fudheen dhufee gastii keerra taa'ee ragaa jarri sagalee guruppii keessaas baafadhe jira keessanii ragaa jira harri guyyaa ammaa inni jiru harri guyyaa ammaa inni ahada maaliif bilbila hartu ummatoo adda aadaa walumaa galatti mucaan nan nufaa jetteetti nan dhiyaan